darbudha. Kanaaf eeggannoo guddaa godhaa jedhiidhaamiif tokko. Hawaalaa yeroo galfattan birrii ijoollee qabamaniif kafaluudha jedhanii 32 shilingii 33 siniin jedhaa jiru waan ta'eef eeggannoo cimaa godhaa tokko. Lammaffaan makiinaa gurguraa jiru gadiin immoo maallaqa kafaluudha. Shamarran makiinaa bitachuu barbaadan yookiin makiinaa irraa fudhachuu barbaadan nu beeksisa. Yaa galatooma waan amma mubaarak jedhu dhageessanii jirtan hawaasa keenya mee namni guyyaa keessaa natti bilbilte suni yoo jara kana jiraatte lakkoofsa 5 barreeffadhu kottu ol bahi. Inni guyyaa gartee si madhamu mallaqa naa kafalta yennaan bilookiin irraa hiikee mallaqa kiyyaarra naa erge jette sun kottu ol bahi. Jara keenya wanti xiqqaan hojjetamaan jiru ka asirra kennamu kana laalina wallaahi hattuun bara meeqa dhoorgatte. Tagartee amata meeqa hidhattee teesse ta amata meeqa biloo gootee irraa kaasu didde tuun karaa keessaatiin jaarsummaa ergatti tuun karaa keessaatiin ammoo mallaqa ergitee fi akkaawuntii irraa fuudhaa jirti tuun karaa keessaatiin ammoo rabbi jedhee uummatatti achi nan baasin jechaa jirti wanti xiqqaan kun fooyya'aan jiru wallaahi lajiib kanaafuu namni guyyaa sun kan malleenni kan kee birrii 120 sii gale sun kootu ol bahi dubbadhu yoo jala kana jiraatte jechuudha. Kanaaf akkanaanii miti kana sirraa iyyinuuf wallahi faayidaa malee daatti miti yoo isin faayidaa argattan yoo gartee imimmaan keessan ka amata meeqa isinirra yaa'e sun isinirraa goore rabbirraa arganna malee mindaa namarraa hin argannu nuti. Hattuu rafaan qabattee gartee hadha gadi baatee kan namni waa isin hin jenne abbaa ishiin tuu'ne kutaa ishiin tuu'ne ebalu hin jenne ani hattuudha akka namichi horii abdijaanaa haate jedhen sani namni horii abdijaanaa haate ufiima jennaani lafaa ol uttaalee tokko uummata keessa ammaa ufin himin jedheedhan akka san namni osoo waan dubbanne mana banattee hadda hattuuni nurratti duulaa jirti jechuudha kuni duulli keessa inuma duultan dhugaan dhugaadha abad gartee namni waan gaarii dalagu dhima waa jedhame jecha namaatiif bakka hin qabnu nu jabeessa malee jabaadhaa shamarran keenya guyyaadhaa mallaqa meeqatu galee oole guyyaadhaa nama meeqatu as keessaa milkaa'e kaleessan akkas yoo xiqqaattee biyyaansi guyyatti namni tokko gartee miskiinni takka taman arabaa keessa dalaydu taman arabaa keessatti gartee dhukkooyitee mul'iin isii citee dhala dhabdee jaarsa dhabdee ilmoo dhabdee mallaqa dhabdee guyyaa tokkotti itti milkooyite sun faayidaadha dhageessanii kanaaf hundi keessanuu koppiliinki godha mana kana jajjabeessaa namoota as keessa jirullee jajjabeessa nama kana birallee dhaabbadha hattuu bakka hin qabnu iitee gartee gaafa cadhifte isiin dhuftee garana dhuftee annama gaarii naa erge amma karaa reeffa mubaarak jedhu dhagayeetiin jira warri gara kaleessa 31 ergu 32 ergu mallayni kiyyatu caala anatu baay'ee erga na biraan erga kuni mala tooftaa ittiin isin nyaatan dhageeffadha tooftaa ittiin isin nyaatan kanarree dhaabbadhaa laala karaa nama isinitti duuluudhaafi kanallee dhaabbadhaa laala osoo isinitti xiyyan hin nyaattamina. Kanuma dubbiin jiru koppiliinki godhaadha wanta jiru ammoo guyyaa irraa waliin geenne jechuudha amma achi shilingii takka namni isinirraa hin nyaatu yoo barbaachisaa taate kunoo mubaarakas jira namarraan ergattoo dhabde kunoo mubaarak jedhi dawwali mubaarak hin gaafadhu namoota gaggaarii hedduutu jira jechuudha ka yoo bakka barbaadde dhufee sirraa fuudhu ka gartee yoo barbaachisaa ta'e maqaa mubaarakiin ergee moroqaas mallaqa kan keessii ergee dhufee mana sirraa fuudhu nama hedduutu jira jechuudha kallattii kanaan ergadhu malee bara baraan booyaa jiraachuu bara baraan nyaattamaa jiraachuun kan kee maa barbaachisa hin barbaachisu. Wallahi hin barbaachisu bara baraan inuma nyaattamtan bara baraan inuma boottan torban inuma adada mallaqa ergattu waa irraa sharafaman malee nagaan hin ergattu jechuudha kana jalaa bahuudhaaf yoo rakkinni sitti jiraate yoo namarraan ergattu dhabde kunoo mubaarak inni nurraa ergadha jedhiin nama hedduu beekachi keessa ijoollee kabajamootu jira ijoollee gartee haqa namaa eegantu jira hattuudhaa miti namni marti wal keessa jira namni kanaafuu nama hundaanillee hattu jechuun hin taatu namoota hedduu jira waan taate mubaarak hin dubbifte achirraa mallaqa kan kee ergatte jechuudha kanaaf hundi keessan koppiliinki godha. Dafa koppiliinki godhame. Bona al tokko Jibriiliin deebi'amu hin deebi'u. Wallahi qabeellamaan gabbu'e kaati ragaa fide dheeree gadi bu'e. Ragaa maaliif fideta amma yoo inni ol deebi'e na deebistaa amma hin bu'a. Baay'ee barbaadaadha. Eenyu ni galche nama kana anuu intala kanaaf mana bane nama irratti nama fiddanii kan siisanaa dhumeetuun kan inni mataa lamaffaa hojjetanii ol galchetanii kaatanii fitaa kottaa nabuusaati fitaa kottaa. Mordeetirri koo jechuudha wanjala hojjetaartu nama beettan galchuu eegaltan jechuudha alana loogii eegaltan jechuudha nama himatamee jiru tokkoyyuu ammallee keessaan baane lamaffaatti fiddanii karaa cuftuu rabbi jiraate birrii mucaatti hay ummata akkamiitii hojiin hin jiraataara. Koppiliinki godhaa uummata keenya koppiliinki godhaadha namni kumaa jirtan kun akkaawuntii kana fooloo godhachuun irraanfatinaadha hundi keessanuu koppiliinki godhaame dafaa koppiliinki godhaa namni akka gadi hin buune maal hattutu dhaabbate immoo namoota meeqa guyyaa himataa dhagee asirraa deeme guyyaa jara keenya akka miidhama qabdanni beeka walii obsuun gaariidha
kotta dabare maanin isin qaqqaba hin inifatina warra isiniif ta'u kunu hin ifanne hin ifatina maalu nuyyu isin hin ifanne bo arba shirin saate dhaabbanne irri badamne isin iyyaa jirra min daar rabbi bira jazaa rabbi bira nama ta'u nama tokkorraan argannu jechuudha isinillee akkuma dabaree keessaniitiin argattan jechuudha ragaa keessa ragaa qulqullinaatti soqadha ka suuraa qabdan keessatti suuraa malee gara nan dhufina nama gaafa barbaannu suuraan barbaanna waan taateef ragaa qabatamaa irra dhaabbanne warroonni amma reef sagalee qabaa sagaleen qofti faayidaa maaliin qaba sagalee silkii qabaachuu silkii cufachuu danda'a keessatti suuraan barbaachisaadha suuraa barbaachisaa obboleessa kiyya Jibriil gizee sadii afur si dubbiseera keessaan lakkoofsa keenya eegaa jira ragaa obboleettii keenya namas nan qaba jaalallee kooti jettee warra namaa maqaa balleessitee hafta taanaan walitti gadi yaana hadhaa jannaan keeti kottuu fidadhu ragaa kee obboleessa koo akka kabajaan nufte. Jibriil si eegaa jira yoo gartee photoshoppii hojjetame photoshoppii fi suuraa orjinaalli ni beekama kanaaf hin sodaatini hojjetu. Una ko mali kara to taati photoshoppii safidu mali safidu kanaan cufamu calluma jedhe. Afida ijoollee kare jala kanaa cinqamaa jiranii bara. La kan barbaade afidu photoshoppii safidu ma jaamaa wayitinu addan baafannu maaliif as jirra waan barbaade afide tura gaasa yoo barbaade shoppii kiisingii wal godhu afidu nu jaamaa miti. Menu fida rabbi jadi kotto obboleessu rabbi jadi kotto WhatsApp yan se ganjira kotto dufeera Onarkisi namni kun suuraan saanaa faaraa miti mubee onarkisi dhufeera bara alkiseeraani silkiin qabu waan ta'eef silkii namaatii si ergee jira. silkii majarashaan samee kan ergite Silkii majarashaan yaada 38 si ergee jira. ayyee miti qabadhu ta'a Si ergee jira boru sa'aatiitti qabadhu ragaallee suuraa biraallee silkiin kee waan isii bira jiruuf suuraan achi keessa jira. Ani email irraan hin buufadha ragaallee sii fida suuraallee sii fida kabiraallee koy majarashaan samee gaette lakkoofsi kee 38 lakkoofsa 38 wanti naa galee hin jiru. Digalee Okay. Kabiraallee kan walirra dhaabannee kaanillee boru sii erguma ragaallee sii fida. Obboleettii isiillee nama biraallee quraana qabatanii akka gartanii jirtu waliin beektu jedhanii sii fida. Anamma ammaa mana obboleettii dhaame obboleettii qofa nuu fidi amma obboleettii qabdi miti obboleettii nuu fidi amma barbaanna bakka nuu fidi. Humna bira hin jirtu silkiin qabu silkii namaatiif fayyadamaadha borsaatiitti qabadhu sii fiddee dhufa waan hundayyuu kunoo suuraallee laal waan hanqi jibu seeta kunoo laal. Ayyee obboleettii keenya suuraan kun si isiidha. ayyee akka gootu dhaqee obboleettii naa fidi. Ana garuu mboyyuu yaada waliin kaane malee dhimma jaalalaati miti obboleettii si tokko madda baafachuuf malee suuraan kun yoo suuraa namaa ragaa obboleettiin kee dhuftee wajjin jiraachuu kee ragaa baate salaamu alaikum sii dhumateera obboleettiin kee dhuguma ati obboleettii qabdaa obboleettii keenya maqaan seenyuun Mubee takkatti maal si oolti oy Zubeedaa maal si oolti maqaan seenyuun ni jette maqaan seenyuun obboleettii si maqaan Samiiraadha. Ani nama biraallee si fida namni dhibbi Samiiraan maal si oolti obboleettii keenya Samiiraan maal si oolti. intala daadhaatti durbittiiti obboleettiiti osoo hin ta'in isin durbittiin kee dhuftee ragaa sitti baanaan rakkoo keessa galtaa bari. Ayyee fidadhu ragaa baatu jettetti yalla deemi fidadhu obboleessa deemi fidadhu nu waa'ee fireendii hojii wanti nuti hin qabnuuf hin jiru yoo fireendii ta'e suuraa kana irratti durbittii si dhuftee ragaa baate obalageen obboleessa muutii irra jirta jabaadhu nuuf fidi durbittii nama biraan barbaannu laa durbittii malee nama biraan barbaannu
Ataatu ragaan atta baatu etteetti. Sikifti mucaan kun deebiftee diraama kuma torba ammas. Labiti lakkoofsallee keessaa si erga amma ammaa dawwaltee kun osoo asirra jiru dhaabachuu dandeetta lakkoofsa si erga kunoo. Ishi lakkoofsa siinaa ergi ammumaa. Amma si erga lakkoofsa nama lama ta'ee sadii ta'e amma si erga kunoo keessa hin dawwaltee gaafata. Ammana. Jarri kun waliin jiraatee dhuftee dhaabattee quraana dooyitee viidiyoo barattee kakatta jedhi si erga kunoo amma. Lakkoofsa siinaa ergi lakkoofsa siinaa ergi lakkoofsa siinaa ergi. Baabiraadhiisi. Kunoo keessaan si erga amma keessaan si erga. Yalla jabaadhu keessaan na ergi. Koppiliinkii godhaa boona si kennera mana amma ni na ergutti. Koppiliinkii godhaa eenyu user asirruma taa'ii mubaarakiidha ergi lakkoofsa gadi hin bu'iin asirruma taa'ii erga bilbiluu fi asuma keessa dhageeffanna. Jara kenna isin koppiliinkii godhaa suuraan kun naatee jiran sochoosin iyyuu mi'as taa'u akkasumatti. Koppiliinkii godhaa hundi keessanuu jira keenya warri asirra jirtanii itti muddaa koppiliinkii kana itti muddaame wal faana koppiliinkii godhaadha. Ajaba wallahi zamana keenya kana. Dafaa koppiliinkii godhaa. Waa hayti hundinuu ni galti. Hayti hundinuu ni galti. Bakka itti jaallatte rabbi ni beeka dhugaa jirtu. Namni gartee suuraa qofa argee suuraa qofatti murteessuudhaati miti. Obboleettiin durbittiin dhuftee yoo ragaa baate kana dubbiin jiru. Koppiliinkii godhaa. Dhugaa rabbi nu haa dubbachiisu. Yaa rabbi dhugaa nu dubbachiisi. Dafaa. Suuraa ijoolleen gisa gannaa kaatee yoo dhugaa rabbi gisa ganni akkaan jiru itti biyya arabaa akkaan jirtu. Dafaa koppiliinkii godhaa. Koppiliinkii godhaa hundi keessanuu wal faana. Hin kolfinaa dhugaa rabbi kolfuun hin barbaachisu. Dafaa koppiliinkii godhaa. Maal gara jara keenya ay biyya keenya koppiliinkii itti muddaa dafaa kuma 8 hin ga'ame kuma 7,500 hin ga'a. Dafaa dhugaa jirtu agartanii dhugaan bakka kal'atte takka itti laal amma nama meeqa nu taajjaba jala kana taa'ee sheeyini jala kana. Ergee fi jira laala dubbee mubeen si ergee wasaap laala dubbee. Mubee laala. Hatta yoo barbaadde kan bakka nuti qabadhu Abraan Haaseenii. Bultii si boriin deeginii nuti qabadhu. Nanda walaati argiya. Keessuma taa'i. Okay, dhugaa barbaadna. Dafaa koppiliinkii godhaa walla geessisaa nama 2,000 ga'ame walirra sheer godhaa. Asumaanii akkaawuntiin kiyya guddaan ni beektan ni qabamee tureemi kana fooloo godhaa. Asumaan jabeeffadha akkaawuntii kana fooloo godhaa. Akkaawuntiin kun ka hawaasaatti ka keessanitti sagalee ta'anii fooloo godhadha. Asumaanii mana kanallee jabeessa. Dafaa koppiliinkii itti roobsa. Ijoolleen suuraa gisa gannaa kaate jara keenya. Dafaa. Yaa Rabbi yaa Allah. Koppiliinkii keessan irrachaa jira. Akkasumas hawaasa keenya warri himannaadhaaf gama kana dhuftan yeroo tokko lakkoofsa mubaarak jara kanatti barreessaadha. Waatsaappii isaa qabattanii warri cinqamaa jirtan warri amma dhufaa jirtan faatitu jira waan taateef lakkoofsa isaa kanaanii gama waatsaappiitiin ragaa keessa ragaa qulqullina ta'e ragaa gartee ijoolleen mana madaabiree fa'aa dhufaa jirti dalagaa fa'aa geessite ijoolleen biyya tokko fa'aa waan taateef ragaa keessa ragaa qulqullina qabu warri keessaanillee dhuftanii na cinqitan gama mubaarakitti suuraa nama sanii ammallee mallaqa keessan ID waan ta'e ragaa waan ta'e hunda sagalee isaa qabattanii garatti ta'e dabarfattanii mubaarak dabare maan isin dhiyeessa hanga ammoo ragaan keessan sun qulqullaa'u kaanuma qabanii kaaniidhaati miti irrallee turamu akkuma gartee dhugaadhaaf amma michiyootun kaatarraa irra jira dhugaan isii baasee nama biraatti dabareedhaan itti darbamaa jechuudha. Akkasii nuti kaasteenuu dhugaa baasuudhaaf as keessaa waa arganneeti miti mana nigdiiti miti mana dhugaan keessatti galu jechuudha. Kaleessallee manni kun mana abbaa miskiinaati mana abbaa miskiinaa bira darbeen mana maal ta'e abbaa dhugaa ta'e jechuudha dhugaan mana kana keessa galti. Koppiliinkii godha manni kun gaafa sagalee namaa ta'u amantaan naman qoodu gandaan naman qoodu kutaan naman qoodu durgoo takka yookaan alalaa takka namarraa hin barbaadu. Tola ooltummaa jechuudha. Dafaa koppiliinkii godha. Asumaan akkaawuntii kiyya kana fooloo naa godha. Fooloo naa gochuun irraanfatina akkaawuntii keessanii. Isinii sagalee ittiin taa jira kenna guyyaa tokko abaaboo ittiin taphadhee geemii ittiin taphadhee abaaboo takka ittiin hin arganne keessanii. Dafaa. Hin galtan hundi keessanuu ni galtan. Dafaa mee namni 2,500 kun akkaawuntii kana fooloo godhadha. Maa yoo fooloo gootan jira keenya isimaa fi iyyaa jirra malee nama biraatiif miti barra. Waa mallaqa furanneeti miti kan agartee bakka gara naatitti gaggalabbatanii nu arrabsanii isinii fi maleeni takkaan nama tokko waa jedhee illee hin beeku. Isinii yoo arrabsan rakkoo takka hin qabu. Dhugaa jirtu dubbachaa jirra waan taate rabbi dhugaa ammallee nu haa dubbisu. Maan nu dhageessisaree waaqni murtii irra geennee jirra silkii keerii rabbi haa godhu silkii bilbilamu kan ijoolleen ni babbareeddii iyyuu nama jaalala. Koppiliinkii godheera ani okay isinii deebisa fooloo rakkoon qabu anillee. Fooloo isinii mubee karaa maqi ijoolleen haa mul'attu karaa maqi obboleessa kiyya. Dafaa koppiliinkii godha. Koppiliinkii taaftaabii godha taaftaabii kana gara 200 tosiisaame. Kolfina jalli maa kolfita wallaan kolfina waa dhageessanii dhugaa arguudhaaf deemaa jira warri jala kana jirtan hundi keessanuu jechuun al tokko koppiliinkii godha nama irratti sheer godha
warri gartee ragaa qabatamaa qabdan WhatsApp Mubaarak irratti suuraa nama sanii sagalee mallaqa gattee ergite ID nama sanis yoo qabaatte nu fayyada kanaan ergina funyaan qabame irraa fuudha malaan guyyaa miti gizayni nasbeen jiru miti du'aa isaa irraa siifuuna du'aa isaa yoo du'ee qabrii keessa jiraatilleen aalii isaa irraa siifuuna jechuun waan inni dhiifatee biraa darbe kana shakkii takkan kutin qomadhaadhu ijoolleen shamarranii murna jabatu isin dhaabbatee jira ka eenyu sossoosuu hin dandeenye ka eenyu arrabni eenyu tudduuba deebisuu hin dandeenye hattoonni waan barbaaddee miti karaa irra dhaabbattee uffata baafattee isin iyyite bakka hin kennamuuf kan isin gala wallahi hattuu nama garanaa iyyaa jirti waakkisaa jirti waan nyaatu dhabde karaan garteetiin saree lafee mormatti abde taate abada ni duutee baddi malee shilingiin takka amma isin irraa nyaatamu hin kijibdanii kottu bahi maali kijibni nama mana kana keessa deemee dhageeffadha nama mana kana keessa deemee waan hin taaneef keeqa mana kanarra oobu isin maal eedan poolisoonni warra as keessa jirtan namni haqa namaa namaan deebisinaa jedhu Oromoo miti bara wallahi haqa namaa maaliif namaa deebiftan keessatti mallaqa ijoollee biyya Arabaa maaliif nama gaafatta warra jedhee nama hoo dhaabbatu maal oli qabna biloo godhaa wallahi muutiyyuu miti kanuma dubbiin jirtu namni haadha ofii obboleettii ofii mejara keenya dafqitee dafqi irraa bu'ee mana madaam keessatti waa meeqa taate ilmoo dhabdee humna dhabdee fayyaa dhabdee bifatti dhabdee hadda gartee hattuu dhisiisaamtu maaliif mallaqa isii kana gaafatta warra jedhee keeka kaasumoo biloo kima godha maal oli qabna oromummaa akkasii walitti hin qabnu wallahi oromummaan ta qabdu namni haadha ofiitiif rifata obboleettii ofiitiif rifata qophiilinki keessan deemaan jiru ammallee dafaa qophiilinki godha dafaa gara 9,000 tosiisa siisaa jirtan akkanatti isin beeka Oromoo ko rabbi keerin waa dhageessisu bilbilli dawwalamaa jira ijoolleen tun mucattiiti moo mucattiiti wajjiin nubaa jechuudha dafa jabaadha isinii jirraaf shir qoba keessan dhadhaa ijoolleen shamarranii nyaatamti isin nyaatamtan akkuma karaatti rabbi wayif isinii wokkale mubaaraki dafa dhugaa ijoolleen ni babbareeddii lafa gannaa keessa teette dafa qophiileen godha daddafaa ka ti jabaadha okay den kolfina dhugaa rabbiin kolfina seeqachuu illee numa jiraate waa dhageessanii ijoollee tana gartee mucaan jaartitiyya jedha mucattiin ammoo jaarsa kiyyaa miti jetti dubbii tana hojjaan baasuudhaaf eekaa hojjaan baasuu waan gaariidha amma mucaan ragaa dhiyeeffate ragaa kun suuraan kiyyesii kana haadha manaa kiyyeedhee kan dhiyeeffate kana ragaa san qofaadhaa miti suuraa qofatti nama nuti dhugaa qulqulleessuu barbaanna waan taateef nama ishii beektu qabdaa jennaan durbitti isiittu beekaa durbitti san nuuf fidi jennee amma silkii Mubaarak isitti dawwalaa jira waa dhageettanii jala kanaan deemina itti muddaa taabtaabii godhaadha akkaawuntii kana fooloo gochuu hin irraanfatina jabaadha akkaana hojii keemu hojiin keenya gaariima wal fakkaatti ijoolleen jira keenya dafa qophiilinki godha qophiilinki godha daddafa wal faana qophiilinki itti muddaadha hayti keessan isinii gala warri garanaa mana banatee iyyaa jiru iyyitan malee hayti shamarranii ni baati ammallee warri isin doorsisuudhaaf jecha garanaa akkuma haganaa si erga 34 isin erga 35 hattuu waan taatu wallaalteeti ka qara 30 takkaan si ergina jettu ka gaawwita sharafni 32 jiru 30 si erga jettu hadda waan taatu wallaalte karaan itti cufamee ennaan 34 si erga ga 35 tittu jechaa jira akbaarre akkasii illee yookaan oduun akkasii illee nu qaqqabdee jirti karaa siin illee nyaatamina bifa isin jijjiiratanii jiranii dhageettanii itti jirra yaa galatoma itti jirtan argee jira kanaafuu karaa saniin illee shawwadamina ammallee bifa daddaatiin isinitti dhufanii garee hiinee jira koottaa garee kanatti gargaarama garee kanaan rakkoo keefurra rakkoo irraa sitti dabaluu taate obboleettiitti yarageeffadhu gareen si hidhan kamaaleetu osoo kaleessa achi hin jiranii giza tachi nyaattamtu giza kalee ati mallaqa kan keechi dhabdu achi keessa hin jiranii kallattii kanaan illee isin cabsuuf deemaa jiran ofirraa eegaa dhageettanii yoo barbaachisaa taate Mubaarakiin koottaa gaafadha eenyurraa mallaqa ergachuu barbaada jira maqaa Mubaarakiin laal bakka bara abbaan barbaade si erguu danda'a Mubaarak si ergee dhufee sirraa fuudhuu danda'a nama amanummaa qabu jechuudha amma achi shilingii takka nyaattamta shilingii takka fooloo deebisee okay si deebisee jira beebii akkami si hin deebine si deebisee jira jechuudha hayyee dafa hunda keessanii waan deebisa qophiilinki kana gara 10,000 tosiisaa 10,000 gaame dhugaadha yaa wallahi shilingii takka nyaattamta nam 40 saatii isin hojjanna laalam kun jechi nama gadi numbus waan jira bar waan cubbuun sodaanne boonaa fi Mubaarak mallaqa ijoollee shamarranii kanarraa qixxee qoodamti kanaaf achirra teettee iyyaa oolti namni akkanaan mallaqa malee hin iyyuu
mallaqa achirraa jararraa nyaatti jara keenya shiringi takka namni isin gaafatan jiru wallahi yoo gartee isiinuu dhabde rakkatte asirra inni gargaara malee isii miti nama saamee nama jalaa fudhate san yoo inni asirra dhufee dhabe hin gargaaraar mubaarak tokko asirra 5,000 hin gargaarre dhageeffadha 5,000 hin gargaarre wallahi dara namarra hin kaa'ina nuti kanaaf bakka hin qabnu namni rabbiif nama gargaara malee maal moo beekii yaga yoo tana gartee ima bilbilaar taati hafuurri nu citee waa dhagoo dhufee agurri kun mucattitta mucaati moo mucattiiti hafuurri nu citee dafime wayne dafi waa dhageenye ijoollee babbareedduu tana sirraa kaafta abbo maa jara keenya osoo dubbii tana keessumaa fidattanii wayyo wallahi dafa koppiliin godha fooloo deebisee okee sii deebisee jira sii deebisee anaa qalbiin baraadha fuudha na barbaaddi fool taap godha tole okee tole isin haa jedhu dafa koppiliin godhaadha asuma fooloo godhadhaadha hosiisa gara 500 gara 500 akkaawuntii kan ol guddisa dafa hundi keessanuu koppiliinki akkasumas kan wanti nuti isteenuuf haqa namaa galchuudhaaf maaltu maal ta'e warri jettani manni kun mana gartee haqqi namaa keessatti galtu ijoollee mana madaamu keessa jirtu kan mallaqni gara hawaalaatiin irraa fuudhame gara qoqqobiitiin irraa fuudhame ka amaanaa jettee obboleessa kiyya jettee isin bira kaayattee gaafa kan kalli olli jedhee biloog godhe kanarra dhaabbatee hojjetaa jira jechuudha mallaqni guyyaa kaleessaa dheengaddarraa hanga guyyaa hadhaatitti yoo xiqqaatte miiliyoona 1,100 ol deebi'ee jira kiishii haadhaatitti jechuudha kun ammoo akkanaan hin dhufne aarsaa barbaachisaadhaan ta'eetiin dhufe gama biraatiin ammoo aarsaa meeqa itti bahee itti xiqqaannee ittiin nu arrabsaa mataa gannu deebisaa akkasi dhufe maleen akka xiqqatti hin dhufne ammallee dhufuudhaaf hin deema torbee kana keessa miiliyoona 5-6 yoo hin galle inuu hin galu irraan gadi dhugaa bishaan koppiliinki godha akkanaanii miti kan nuti as teennuuf akkanaanii miti dalagamaa jira hojiin dalagamaa jira ka qabata kan asirraan dalagamaa jirurra kan keessaan dalagamaa jirutu irra caalaadha wallahi kan asirraa keessaan dalagamaa jiru dhageessanii kan asirraan dalagamurraa kan keessaan dalagamaa jirutu jira mucaa caaltuu jedhamu galchi okay ni galchina rakkoon qabu mee tan harkaa fudhanna dhaantaa amma jidduu jirtu kan harkaa fudhanna tan harkaa fuunee dabaree nama biraatti darbina malee ni harkuma qabnee kan gadhiifna yoo taate hojiin nu harkaa laafa jira keenya waan qabne san galamaan gaanii taanitti darbu wayyi sa'aatillee dheeraa yoo taate takka keessaa milkeessanii takkatti darbu wayya waan taateef kanaaf koppiliinki godhaadha hundi keessanuu waa dhageessanii as mubaarak silkiidhaan bilbilaa jira muciyyotti waan inni deebuun eegaa jirra muciyyoo harkarra kaatituun jaartitiyya jedha isiin jaartitiyyaa mitiyyetti mallaqa kananna nyaateyetti tana wajjaan baasuufi dhugaa jirtu isinis waa dhageettanii jala kanaan deebina okki fooloo isinii deebisa warri fooloo jechaa jirtan isinii deebisa mangistoodhaan kicha yaa waaqa maanuu dhageessiftare bishaan bunaa roobi yaa waaqa bishaan bunaa roobi dafa manni kun manuma murtii ta'e bar dhugaa rabbi jaartiin asuma keessa taa'e rakkoosammoo dafa jara keenya manni kun waa hedduu nu garsiisaa jira jara keenya daddafaame okey deebisee jira seeqachuu illee gaaf takkuma jiraati sii deebisee jira obboleettiti hunda keessanuu nan deebisa warra fooloo na gochaa jirtan waan kana hojjaan baafanna mubaarak dubbii tana bilcheessee achitti raafitee yoom akkamitti eessa garamitti cinaa kamitti bitamoo mirgatti waan jedhu guutuu hojjaan baasee dhufuu heda jechuudha dhageessanii Bona mubaarak akkasi turu wayyee bona dubbii qabnee jirra xiqqoo chaarjarii situ jala bu'ee daqiiqaa 2tu naaf shaanuu waan hunda tokko waan rabbi atti mul'ise nani majatteetti koppiliinkii gochiisi malee isin dhagaan jira ajab yaa rabbi dhugaa fiti bishaan bunaa roobi yaa waaqaatti dhugaa nu dhageessisi waaqa dhugaa baasiyetti koppiliinkii godha daqiiqaa 2 shaanaan daqiiqaa 2 naa fudhatu jetti waan guddoo dhaga'uudhaaf deemaa jirtani dhageeffadhaa jara keenya waan guddoo dhaga'uuf deemaa jirtan manni kun mana dhugaati mana dhara namarra kaa'u miti xurii namatti dibuu miti gartee ijoollee babbareedduu tana dhugaa jirtu ta'e yookiin ta'isii taate yookaan ta'isaa taate ta'eennu taate rabbi beeka koppiliinkii godha taaptaabii kana gara 200 tolsiisamee uummatoo bakka ijoolleen babbareedduun jirtu kana mucattii irraa kana dabaate gara mucaa kanatti taaptaaf godha gara mucattii irraa kana dabaate gara mucaa kanatti taaptaaf godha ana jedhe dafa hundi keessanuu taaptaaf godha koppiliinkii godhaadha asumaanii fooloo godhaadha mana kana warroota as keessa jiranillee ni dafa ijoollee wal jaalanneedha tanallee fooloo godhaa nama hunda nuti as keessa innillee obboleetti teenya isilleen obboleetti teenya innillee obboleessa keenya jechuudha warri na barreessaa jirtan garanaan kootta galmeen garanaan banaa jira laakoo isa mubaarak qabadha
ragaa keessa ragaa qulqullina qabu ragaa ji'a tokko ol ta'e hadhumatti kennite dubbiin tuni kaatee si afoo deemte garan asin baasin ji'a tokko ol waan ta'e sirraa fuudhee kakkadhattee sirra deddeebi'ee si galchuu didee na nyaatettee amante garana kottu manni murtii jira tola ooltummaa ka tola namatti oolu kan gartee waa sin gaafanne baasii sin gaafanne waan beenzilaa sin gaafanne mana nagahaa keessatti dhuftee nagaa rabbiitiin murtii argatte jechuudha. Dafa koppiriin godha. Yaa waaqa bishaan bunaa roobe mucatti mas shaanaan sun dafee haa guuttamu kaayaa aki. Dafa koppiriin godha uummata koppiriin godha daddafa mubaarakillee naala jira. Akkuma ala jiru sanittuu isin hojjetaa jira. Wayita ala deemullee iyyaa deemaa jira gartaniimi. Yoo waan jechi namaa yoo gartee nama arrabsan nama jabeessa malee nama laaffisu quba qabaadha. Hattuu dhawarree gartee hannaaf gadi bahee morma dheeressee hatiriirraa nama alaalu suni yoo alallee deemu mubaarakilleen dubbii kana cimee akka inni jabaataa jiru karaa hattuu cufuudhaaf akka deemaa jiru quba qabaadha. Kun ragaa isin haa ta'u amma ala jira mubaarak sa'aatii kana ala keessa deemaa jira ala keessa illee gaafa deemu hattuu qabuun dhiisu jechuudha. Anillee biran jira gurratti sin calawu akkana dhugaadha yaa dhugaan keessan dhugaadha galatuma qophii. yaa rabbi galanni qeeti nurratti arjoomte ani maatan teeti lakkooinen finnuu godhiitan teeti ammas. إن الحمد لله ألف مرة فصل وسلم على